Waluma bulteen isin nagaa adoolessa 27 barkum 2018 Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa oduu har'aaf qopheeffannee qabannee dhiyaanne irraa oduu wajjin aan Usmaan Baay'uuti. Guyyaa kaleessaa Harargee Baanaa Cinaaqsanitti poolisoonni addaa naannoo Sumaalee bifa daguutii weerara hawaasa irratti banuun jiraattota tasgabbii dhoowwaa jiraachuun himame. Weerara qindaa'aa jiraattota nagaa irratti baname kanaan lubbuun nama tokkoo battalumatti yoo darbitu namoonni lama ammoo madaa'uun gabaafameera. Faayizaa Eeliyaas jiraattota dubbisuun waan qindeessite qabdi. Daangaa Oromiyaa irratti ammas lubbuun ilmaan Oromoo weerara humnoota poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin galaafatamaa jirti. Guyyaa kaleessaa aanaa Cinaaqsan Araddaa Malawulee irratti lola banteen lubbuun nama tokkoo dabartee kanneen hafan lama madeesse. Weerarri kun bifa daguutiin uummata nagaa irratti kan baname ta'uu jiraataan garasii yaada OMN'f kanneen tokko dubbate. Maqaan nama guyyaa kaleessaa wareegame Abdiisaa Isee Jaam kanneen madaa'an ammoo Awwal Idris Ahmadii fi Hassan Habiib Hussein akka tahantu gabaafame. Isaan madaa'an kunneen yeroo ammaa hospitaalatti akka argaman gabaasni garasiin dhaqqabe ni mirkaneessa. Aanaan Cinaaqsan bifa irra deddeebiitiin humna poolisoota addaa naannoo Somaalee kanneen abdii illeedhaan bobbaafamaniin weeraramaa waan jirtuuf hawaasni aanichaa hogguma takkallee tasgabbiin jiraachuu hin dandeenye. Torbee dabre keessas weerara fakkaataa Araddaa Turqeelloo fi Qaaligaa warra Sayyoo irratti gaggeeffamen lubbuun namaatis dabartee akkasuma manneen torba akka gubatan isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Muummichi ministeeraa biyyattii Dr. Abiy Ahmad Ali nageenya daangaa irratti humnoota kanneeniin booree kanaaf humna poolisoota federaalaa fi raayyaa ittisa biyyattii gara daangaalee lamaanii jechuunis daangaa Oromiyaa fi Somaaleetti ergus humnoonni poolisoota addaa kan abdiilleen hoogganaman kunneen lubbuu lammiilee nagaa galaafachuu fi miidhaa geessisuu akkasumas qabeenya hawaasaa saamuu irraa of qusachuu hin dandeenye. Rakkoon nageenyaa kun saffisaan furamuu dhabuun hawaasa Oromoo daangaa irra jiraatan kan akkaan dallansise ta'uu dubbatan jiraattonni garasii yaadanuuf kennan kunneen. Guyyaa kaleessaa aanaa Cinaaqsan sa'aatii 10 irraa jalqabee weerara liyyu poolisii mootummaa naannoo Sumaalee bifa daguutiin uummata keenya nagayaa Araddaa Malawulee irratti banteen namoota 3 madeessanii turanii. Namoota 3 keessaa obboleessi keenya Abdii Isee Abdii wareegameeti jira. Obboleeyyan keenya Awwal Idris Ahmadii fi akkasuma Hassan Habiib Hussein madaawaniitu jiru. Yaalaafis karaa Harar Rifar godhamaniitu jiru. Namni garasii yaadanuuf kenna kun dabalataan akkana jechuudhaan dubbata. Haalli amma jiru kun akkanumaan kan itti fufu yoo ta'e biyyattiin gara jeequmsa hamaatti tarkaanfatuuf jiraattii sodaa jiru uumee jira. Kanaaf uummanni Oromoo daangaa irraa of eeggannoo dur caalaa amma cimsuu akka qabanis dhaameeti jira. Injiinar Simmanyaw Baqqalaa dhiibbaa uummanni taasiseen jijjiirama dhufeen humnoota biyya keessatti mufataniin ajjeefamuu akka noollee injiinaroonni waahila isaanii fi hojjettoonni ijaarsa hidha Abbayaa dubbatan. Ajjecha kanaan wal qabatee quba biyya alatti qabuu fi yaaluun waan amansiisaa ta'ee miti jedhaniiru. Waahilli keenya Finfinneerraa Mallasaa Dirribsaa akka ittaanutti qindeesseera. Hoogganaa olaanaan piroojeektii guddichaa hidha haaromsaa Injiinar Simmanyaw Baqqalaa tasa konkolaataa isaanii keessatti lubbuun isaanii darbitee addabaabaayii masqalaatti argamani. Komishinarri Komishinii Poolisii Federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa gaazexeessitootaa fi kennaniin Injiinar Simmanyaw Baqqalaa rasaasaan dhahamanii lubbuun isaanii darbuu mirkaneessanii jiru. Eenyutu Injiinar Simmanyaw Baqqalaan ajjeeseen garuu waan deebii otoo hin argatiin jiru. Qaamoleen tokko tokko ajjeefamuu Injiinar Simmanyaw fi qobalatti qabuu fi yeroo ittiin fudhanne bifa duulaatiinis miidiyaa hawaasaa irratti wal harkaa fuudhutti argamu. Ogummaa hidha laggeeniin digirii lammaffaa isaanii kan hojjetan Injiinar Darajjee Beegiin garuu ajjecha Injiinar Simmanyaw waliin wal qabatee wanti qobalatti qabamuuf hin jiru jedhu. Hidha Abbayyaa kuni duubatti kan deebine waan hin ta'eef jechuun irreversible stage irra waan ga'eedhaaf tokkoffaadhaaf. Sadaffaa walitti dhufeenyi Ijiptii fi Itoophiyaa yookiin Itoophiyaa baay'ee fooyya'ee jira yeroo kanatti. Ijipti daamii kana balleessuu yookiin hidha kana balleessuu irratti amma taargeetii hin qabdu.
Kanaafuu contribution isaanii yookiin involvement isaanii baay'ee diqqaate jechuun ni danda'ama kanarraa. Kana qofaa miti immoo Itoophiyaan akkuma beekamu waggoota 20 darban dura giddubii yookiin hidhoota adda addaa hojjechaa jirti. Experience guddaa qabdi. Kana jechuun maal jechuudha? Injiinar Simanyoo qofni jiraateef jiraachuu dhabuun influence irratti fide jettee hin yaadu kanatti. Isa ajjeesuudhaan wanti kun duubatti deebi'ee jedhanii waan yaadanii shakkanii kana keessa hin galu jedhee hanga makiyyaa waan hin yaadu. Injiinar Ayyalaa Dagaagaan immoo gocha ajjeechaa kana duukaa humnoonni biyya keessa olaantummaa dhabanii fi jijjiirama dhufaa jiru mormanii jiraachuu fi carraa bal'aatu jira jedhu. Amma tirendii amma ji'oota arfan sadan kana dhufnirraa erga jijjiiramni kun karaa muummicha ministeera aangootti dhufee wal qabatee yeroo adda addaa jijjiirama dhufaa jiru kana gufachiisuun yaalamaa dhufeera. Yaaliin adda addaa godhamaa tureera. Hiriira gaafa deeggarsaa sana irratti wanti yaalamaa ture argineerra. Isaa asittis isaa achittis bakka adda addaatti kan godhamaa jiru kuni akka tasgabbiin hin uumamneef akka nagaan hin buuneef gara jijjiiramni kun fulla'aa kan taane qaamonni barbaadan akka jiran ifaan ifatti beekamaadha. Kanaaf kunis qaamuma sanaa. Injiinar Simanyoo Baqqalaa ajjeefamuun dura akkaawuntii feesbuukii eenyummaa isaa hin beekamneen guyyoota muraasa dursee lubbuun isaanii balaa keessa akka jiru akeekkachiisni kennamullee xiyyeeffannoo otoo hin argatiin biyyattiin injiinericha dhabdee jirti. Hagayya 5 barkoom 2018 sagantaa simannaa xiinxalaa siyaasaa fi Daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mahammadii fi eebba waajjira OMN irratti hirmaatuuf dargaggoonni Oromoo 15 godina Baalee irraa imala jalqabuun gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun qeerroon magaalaa Dambal sirna kanarratti hirmaatuuf guyyaa har'aa imala isaanii miilaan gara magaalaa Finfinneetti akka eegalan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiru. Usmaan Abdullatiif. Hagayya 5 bara 2018 sagantaa simannaa Jawaar Mahammadii fi eebba waajjira OMN irratti hirmaatuuf dargaggoonni Oromoo namni 15 godina Baalee irraa imala jalqaban. Dargaggoonni kanneen adoolessa 25 bara 2018 godina Baalee magaalaa Roobee irraa ka'uun magaalaa Dodolaatti simannaan oowwituun taasifamteefii jirti. Dargaggoonni kanneen magaalota godinichaa gariitti goruun simannaan jiraatotaan taasifamuu fi himan yeroo ammaa qeerroowwan kanneen magaalaa Dodolaatti argaman. Sagantaan simannaa jiraatotaan qopho'itee fi waan jirtuuf achirraa heessee gara magaalaa Shaashamannee imaluuf akka jiran dubbatan. Akkasumas deemsa karaa kanaallee naannoo magaalaa jirtu bakka mukeenatti simannaa gaariidhaan walitti gaariidhaan godhaa turanii gara dabartanii ammaaf immoo deemnee Dodola magaalaa seenaa jirra simannaa gaariitti warra na godhee jira. Haalli amma jiru akkana fakkaata. Tole isin nama meeqanii geessan? Nama 14. Amma magaalaa Dodola jira magaalaa Dodola jirra bakki yookaan simannaa nama gootee biyyattii wajjin amman dhiirraa hojjechuudha. Booda mootu imala kennatti fuudhaa fi ta'uu qabna akkatti jira. Imalleen kaayyoon qabanne amma karaa Shaashamanneeti. Akka hedduu deemnee dargaggeellees qeerroon biyya simannaa nu godhanii jiranii jara bira qubanneeti dirqi jara wajjin qubanneeti. Dargaggoonni kanneen magaalaa Shaashamannee irraa kallattiin gara magaalaa Finfinneetti imaluuf akka jiranis ifoomsan. Haaluma wal fakkaatuun qeerroon magaalaa Dambal simannaa xiinxalaa siyaasaa fi Daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mahammadii fi akkasuma eebba miidiyaa ijaa fi gurra uummataa OMN'if guyyaa irraa imala isaanii miilaan gara magaalaa Finfinnee eegalanii jiran. Magaalaan Bootte kan argamu warshaa rasaasa uumachoo keessa kan dalagan dhalattoonni Oromoo kafaltiin dhaabbatichaan nuuf kafalamu dadhabbii hojii keenyaatiin kan walgituu miti jechuun komii qaban dubbatan. Sa'aatii dheeraa hojjannee mindaan nuuf kafalamu garuu hedduu xiqqoodha jedhaniiru dabalata qabna. Hojjettoonni warshaa rasaasa uumachoo keessa dalagan hojiin isaa warshicha keessatti hojjetanii fi kafaltiin hojjettootaaf laatamu waliin gitu jechuun komii qaban ibsan. Warshaan rasaasaa kun Shawaa Lixaan magaalaa Boottee kan argamu yoo ta'u ilmaan Oromoo as keessatti qacaramanii hojjetan 170tti dhiyaatu jedha namni garasii yaadanuuf kenne kuni. Akka namni kun jedhutti warshaan rasaasaa kun olaantummaa aangaa'ota TPLF'tiin hoogganamaa waan ta'eef dhalattoonni Oromoo as keessatti ni hacuucamu jedheera. Hojjettoonni daballii mindaadha deddeebii yeroo hedduu gaafannullee homaa wanti nuuf sirraa hin jiru jedha hojjetaan dhimma kanarratti yaada bilbilaan nuuf kenne. Sa'aatii dheeraa dalaguun cinaattis keemikaalii rasaasa oomishuuf itti gargaaramnus nu miidhaatiin jira jechuun dubbateera.
Hojjetaa warshaa kana keessa waggoota dheeraadhaaf dalagaa turellee daballi mindasaa ta'uu faayidaaleen biroo wanti nuuf godhamu hin jiru jechuun komii qabu ibseera. Warshaan rasaasaa hoomachuu kun yeroo ammaa guutumaan guutuutti dhaabbata Meeteek jala galfamee akka jiru eeruun hooggantoonni warshichaa akka garaa isaaniitti meeshaalee fi rasaasa warshaa kana keessaa saamanii baasaa turaniiru jechuun ibseera. Dheenyuma kana torbaan lamaan dura hooggantoota warshichaatiin rasaasni konkolaataa 6 wal harkisuun fe'amee osoo baafamaa jiru tattaaffiin qeerroo naannichaa godheen eerumsa poolisiin kennameen qabeenyi kun to'atameetiin akka turellee maddi keenya kun itti dabaluun ibseera. Warshaan biyyi oomisha rasaasa oomisha achi keessa rakkoo baay'ee jira. Rakkoon keessa jirru rakkoo dubbachuu dandeenyu qabnu dubbachuu dandeenyu mirga keenya gaafachuu dandeenyu hoggantoonni baay'een isaanii firoo isaati keessa jiran warra aangoo qabanii baay'inaan isaanii rakkoo mindaa qabna. Dura siviil sarviisiin nu bulchaa ture amma Meeteek nu bulcha. Waggaa 20 kan hojjette addeessatti mindaan isaa 2,000 inni gaja. Keemikaala hojjannaa keemikaalli baay'ee nu miidhaa jira. Rakkoo keessa jirra. Oromoo baay'atan. Akka keessa parsantiin 70 achi keessa 70 kan keenya Oromoodha. Maashinii irra hojjannaa garuu achi keessa hojjannus waa argannee qabu. Immoo qabeenya achi keessa jiru saamamaa jira warra biroo ta'an. Qabeenyi maal fa'amee fakkeenyaaf wanti saamamaatiin jiru? Qosaabii jaabaaf jedheetiin addaatti jabina qeerrootii achi keessa hojjetanii federaala biidilamee oodiitarri qabee argimatti. Yoom kun kan ta'e? Torbaan lamaan dura. Warshaan rasaasaa hoomachuu jedhamu kun Shawaa Lixaa magaalaa Amboo cinatti kan argamudha. Jilli adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa kan Birgaadir Jeneraal Kamal Galchuutiin durfamu daawwannaa baha Oromiyaatti taasisaa jiru itti fufeera. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa keessatti uummata miira gammachuutiin isaan simatan waliin marii taasisaatiin jiru. Badri Yusuuf waan qindeesse qaba. Jilli adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa Birgaadir Jeneraal Kamal Galchuutiin durfamu daawwannaa baha Oromiyaatti taasisaa jiru itti fufuun magaalota garagaratti uummata waliin mari'ataa jira. Haaluma kanaan jilli Birgaadir Jeneraal Kamal Galchuutiin durfamu godina Harargee Lixaa magaalaa Hirnaa keessatti uummataan wal arguun haala sochii dhaabni isaanii fi uummanni keessa dabree fi wayita ammaa jiru akkasuma hegeree fuuldura irratti mari'atanii jiru. Uummanni magaalaa Hirnaa miira gammachuutiin jila kanaaf simannaa oowwaa taasisee jira. Addi tokkummaa walabummaa Oromiyaa dhaabota sadiif keessatti hammatuun dantaa uummata Oromoo irratti waliin hojjetuuf kan ijaarame. Birgaadir Jeneraal Kamal Galchuutis kanuma mirkaneessan. Nuti akkuma reef jaallan kaasan karaa nu mul'ateef akka nu mul'ate yeroo dubbiin tungaraa nu nyaatetti qabsoo kana goonee jirra. Abbootiin keenya nu dura Jeneraal Waaqoo Guutuun, Jeneraal Jaarraa Abbaa Gadaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu fi waahillan isaanii gadaasanii qabsoo siyaasaa jarmayaan bifa zabana hordofe ijaaranii qabsoo Oromoo eegalan firiin isaanii har'a akkuma abboo Waaqoo Guutuu jedhe gabrummaa iddaan buqqisnaa dadhabnu ilmaan itti guddisnaa jedhan ilmaan sun geettanii baga gammaddan. Karaan fuulduratti nu hafe dheeraadha ammallee haqa ammaa injifannoo fi wareegamni injifannoon kan nurraa ture wareegamni illee kan nutti heddumaateef akkuma midhaan wal dura yoo bilchaatu ka dura bilchaate shimbirri nyaattu qabsoon tana ture itti turellee ka dubbiin galteef ka haala hubate osoo akka yeroo ammaa kanatti dhalli ol qixxaate rakkachuu Oromoof Oromiyaatiif hundi qalbii takkaan qixa otoo ka'uu yeroo ka'uu hin danda'initti rakkoon mudachaa ture hedduu jechuudha. Taasiin nu ga'e isa tokko. Lammaffaa kammaa waan kana hubateeyyuu gamtaadhaan humna rakkoo kana hubate furmaatallee hin qaba jedhu kun wal qindeessee tokkummaadhaan gurmuu isaa qabeenya isaa beekumsa isaa walitti qabee qabsoo kanaaf oolchuu gubbatti hir'ina adeemsa qabsoo keessatti nu mudateen injifannoo har'aa isin irra mul'istan kun nurraa fagaatee jechuudha.
Jilli kun hanga ammattis godinoota Arsii magaalota garaagaraa fi baha Oromiyaa keessatti daawwannaa bal'aa taasisaa jira. Gara fuuldurattis jilli kun godinoota hedduu daawwatuuf jira. Erga muummeen ministeeraa gara aangootti dhufuun dhaaboleen siyaasaa karaa nagayaa fi hidhannootiinis sosso'an marti bilisaan akka sosso'an ibsanii as dhaabileen siyaasaa Oromoo yeroo dheeraaf biyyarraa fagaatanii turan hedduun isaanii carraa kanatti fayyadamuun biyyatti galanii sochii bal'atti jiru. Wayita biyyattiin cehumsa raafama siyaasaa hamaa keessa seentee jirtu kanatti dhaaboleen siyaasaa baay'achuun humna ummataa qooda waan ta'eef dhaaboleen siyaasaa Oromoo hedduun agoobara tokko jalatti akka walitti qabaman uummanniif qeeroon Oromiyaa gaafataa jiru. Oduu kennaa xumuraatiin dararaan baqattoota Oromoo biyya Jibuutii jiraatan irratti raawwatamu ammas cimee itti fufeera. Halkan edaatis baqattoonni Oromoo namoota gareen ijaaramaniin reebamuun akka miidhaman maddeen gabaasaniiru. Baqattoonni 185 ta'an ammoo kaleessa gara biyyatti deebifamanii jiru. Baqattoonni kunneen gargaarsa imbaasii Itoophiyaa Jibuutiitti argamuu fi dhaabbata dhimma godaantota addunyaatiin akka deebifaman ministeerri Haajaa Alaa mirkaneesseera. Dhimma kanarratti illee Badri Yusuuf waan qindeesse qaba. Baqattoonni Oromoo Jibuutii keessatti argaman rakkoolee garaagaraa karaa humnoota mootummaa fi namoota gareen ijaaramaniin isaan irra gahu hammaataa dhufuu dhiheenya kana gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aaf kaleessas rakkoon kun itti fufuun lammiileen Oromoo hedduun dargaggoota gareen ijaaramaniin reebamuu baqattoonni dubbatanii jiru. Akka baqattoonni jedhanitti erga dhiheenya kana viidiyoo sobaa qindaa'e TV'n isaa tamsaasee boodarra dhiifama gaafate as baqattootarra dararaan dhaqqabu ulfaataa dhufee jira. Gabaasaa keenya kaleessatiin shamarree Oromoo Amina Abdallaa dargaggootuma gareen ijaaraman kanaan Jibuutii keessatti tumamuu dhiheessuun keenya ni yaadatama. Halkan edaatis baqataan Oromoo biraa Siraaj Hasan Jamaal jedhamu bakka ciisutti namoonni dhufanii gareen isa tumuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti hime. Obbo Siraaj dargaggoonni gareen ijaaraman 15 gahan Gandareer jedhamu naannoo dirree kubbaa guddicha cinatti argamu bakka inni ciisutti itti dhufuun reebuu dubbata. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsatti dhalatuusaa kan dubbatu Obbo Siraaj namoonni Jibuutii keessatti gareen ijaaraman akka malee isa reebuu afaan Amaaratiin Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti hime. ትላንትና ማታ እኔን ያጋጠመኝ ነገር ስራዬን በሰላም ሰርቼ ወደ ማታ የምተኛበት አካባቢ ኳስ ሜዳ ፊት ለፊት ፈራሃት አካባቢ ፈራሃት ተብሎ የሚጠራበት ጤና ጣቢያ ፊት ለፊት ተኝቼ ሳለ እንዳጋጣሚ ከምሽቱ 6 ሰዓት ተኩል አካባቢ ላይ መጡና የሆኑ ሰዎች በብረትና በድንጋይ ቀጠቀጡኝ ማለት ነው። በግድ አንድ ሰውዬ ተውታለኝ ገላገለኝ። እነሱም ያ ሰውዬ በመገላገሉም ከስረም አልቀሩም ነበረ። ተርኩን አስፋልት ላይ ወደኩኝ። አንድ አውቶቡስ መጥቶ ቆመ። ምንም ሳንቲም ምንም ሳልዝ ነፍሰን ለማዳን ስል እዛ አውቶቡስ ውስጥ ገብቼ ነፍሰን አድኛለሁ። በትላንትና ምሽት ማለት ነበር። Anmataan koo Siraaj Hasanin jama bakki dhaloota kootis godina Jimmaa Saqqaa Coqorsaa bakka jamtu. Ammaaf Jibuutii keessan jiraadha. Wanni halkan edaana qunname hojii koo nagaan hojjataa ooletiin bakka dirree kubbaa jamtu keellaa fayyaa Farhaat jamtu fuulduratti argamu rafaan ture. Akka tasaa galgala keessaa sa'aatii 6 walakkaa irratti namoonni gareen ijaaraman dhufanii hirriibaa na kaasan. Sabni kee maaliinaan jaan? Anis Itoophiyaarraan dhufe sabni koos Oromoodhaan jeen shahadaa qabadduunaan jaan. Muslima waan an taheef osoon dogoggorinan shahadas qabadde. San booda sibiila fi dhagaan na tuman. Namtichi tokko dhiisaa jeen silaa inni dhiisaa jechuunii baate du'arraan hafuun ture. Achi booda ceheetiin daandii konkolaatarratti wayitan bahu kufe. Atoobis tokko dhufe saantima tokkollee harkaan qabu useetiin kore lubbuu koo baafachuuf jecha. ነፍሰን ለማዳን ስል እዛ አውቶቡስ ውስጥ ገብቼ ነፍሰን አድኛለሁ። በትላንትና ምሽት ማለት ነበር። jechuun rakkoo isarra gahe kana imimmaan harcaasaa himatuufillee rakkate Obbo Siraaj lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiraatan maqaa raafaji'uun qabamanii gara biyyatti dabarfamu hidhaa keessa yeroo dheeraaf turuu fi achi keessattis reebamuu hojiilee humnaa akka hojjetaniif dirqisiifamu humnoota mootummaatiin qabeenya saamamuu fi yeroo hidhamanis kan maallaqa qabu humna isaatii ol maallaqa kafalee bahuun carraa isaanii guyyaa tahee jira. Baqattoonni sababa garagaraatiin Jibuutitti baqatan mirgi isaanii sarbamuun roorroo isaan mudatuuf qaama wabii dhabuun yeroo garagaratti iyyataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa dararaa lammiilee Jibuutii keessatti argaman kana dhaabsisuuf guyyaa tokkoofillee irratti hojjeteen beeku. Imbaasiin Itoophiyaa Jibuutii keessatti argamtus
haaromsi waan keessatti hin taasifaminiif rakkoo baqattoota irra gahaa jiru kana dhaabsisuuf qophii mitii jechuun komatu baqattoonni achitti argaman. Hayyakaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qopheeffannee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork raasnii dhiyeessaa ture kanan gammaa daawwattanidha. Isin wajjin kan turre aan Usmaan Baay'uuti ogeessa kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaalillee na wajjin ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan itti fufu horaa bulaa.